bakka jirtanitti nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif abaayatu. Sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbifnee akka Waaqayyoon nutti dubbatuuf Waaqayyoon kadhanna. Sagalee Waaqayyoodhaa akkas jedha. Yommus hafuurri Waaqayyoo humnaan siif hin dhufaa, ati immoo isaanii wajjin raajiin dubbattaa, diddiiramtee nama kan biraa in taataa. Ameen. In kadhanna Waaqayyoon. Yaa Waaqayyo Abbaa, Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Waaqa bara hundumaa jiraattu, si galateeffanna gochaa kee oolmaa kee hundumaaf galanni siif haa ta'u. Amma immoo sagalee kee dubbii kee dhaga'uudhaaf jenna. Maqaa Gooftaa Yesuusiin dhageetti gurra keenyaa bantee dubbii kees jireenya bara baraa namaaf laatu nutti dubbachuun jaalala kee fedha kee haa ta'u. Sagalee kanaaf dubbii kanaan kan mormu ergaa hamaan akka namni sagalee kee dubbii kee dhaggeeffanne kan godhu maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin sa'aatii kanaaf yeroo kana jalqabee kan hidhame haa ta'u. Jalqabaa hamma dhumaatti nu geggeessi maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Haa ta'u maturreen barsiisa keenyaa har'a walii wajjiniin ilaaluu eegallu hafuurri Waaqayyoo siif hin dhufaa maturree jedhu walii wajjiniin ilaalla. Kutaa kana gaafa ilaallu macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 10 lakkoofsa 1-6 ilaalla. Kutaa kana keessatti Waaqayyoo mootii Israa'eliif kan ta'u mootii jalqabaa mootii hangafaa yemmuunni Israa'elootaaf dibutu argina. Maqaan isaas Saa'ol jedhama. Saa'ol kuni ilma Qiishi. Ilmi Qiish kun immoo abbaan isaa nama gosa Bini'aam keessa ture. Loltuu jabaa ture. Inni ilma Habeer Siiroor Bikooritti Afiyaa ture. Saa'ol ilmi Qiish kuni nama hundumaa caalaa Israa'eloota keessaa nama baay'ee bareedu ture. Gateettii isaa olitti immoo nama hundumaa nama caalu ture. Kanaaf Waaqayyo namicha Saa'ol jedhamu kana geeddaree saba kanaaf hojii hojjechiisu saba kanaaf moossuu barbaadee isaa argina jechuudha. Kutaa kana keessatti gaaf arginu Saa'oli hojiin isaa inni jalqabaa kan inni irratti arginu asirratti horiin abbaa isaatii harree kan jedhamtu baddee jennaani harree kana barbaachaaf utuu inni deemaa jiruutu gaaf tokko nama Waaqayyoo Saamu'eel bira dhaqanii Saamu'eel yeroo sana ilaaltuu ture sagalee kana akka isaan wanta barbaadan kana horii barbaadan kana harree barbaadan kana galteettiif hin galleesse eessa akka ga'e Waaqayyo akka ittiin barbaadanii gara Saamu'eeliin dhaqani. Garuu gaafa gara Saamu'eeliin dhaqanii Waaqayyo burumtaa isaa itti meera Saamu'eelitti maal jedheetitti maa nama tokkotu bor gara kee dhufaa ati immoo Israa'eliif isa mootii gooteetu moosiftaa jedheetti ma ture. Haa ta'u iyyuu malee Saamu'eeli yommuu kana dhaga'u kaleessumti isaa dhaga'e waan ta'eef har'a gaafa saatii booddee gara waaree booddeettidha sagalee Waaqayyoo Saa'ol faan dargaggeessa tokko wajjin gara Saamu'eeliin gaafa dhaqan Saamu'eel Waaqayyo si barbaada Israa'eliin mootii akka taatu jedheetu itti hima ture. Sababii kanaatiif iddoo sana gaafa isaan ga'an achumatti Saamu'eel dhadhaa ejersaa shurbee tokko fuudhee Saa'ol irratti gad dhangalaasee ammatees dhungatees Waaqayyo kana booddee saba Israa'eliin mootii godhee si dibuu isaati miti reejeruun jedheetti dubbatu argina. Kana booddee milikkita dibamuu isaatii waan sadiitti hime. Inni duraa jalqaba yemmuu asii baatu namoonni sitti dhufu. Namoonni sitti dhufan kun immoo horiin abbaa keetii harreen abbaa keetii isheen baddee turte isheeti barbaadaa turte galteetti. Garuu abbaan kee waa'ee harreedhaaf yaadda'uu dhiisee waa'ee kee yaadda'aa jira jedhanii sittiin dubbatuu kan jedhu argina. Milikkitinni jalqabaa Waaqayyo karaa Saamu'eel Saa'oliif laate dibamuusaa namoonni sitti dhufan kuni horiin abbaa keetii harreen abbaa keetii galteettidhanii sagalee misraachoo sitti himu kan jedhu argina. Inni lammaffaan immoo yommuu qilxuu Taaboor bira geessu namoonni sadii gara keettiin dhufuu kan jedhutu argina. Yommuu gara keetti dhufanii waan isaan baatan kutaa kana keessatti hin dubbata. Akka jedha kutaan kun yommuu qilxuu Taaboor bira yommuu geessu immoo namoonni Beeteletti Waaqayyoof sagaduu dhaqan sadii sitti dhufu. Isaan keessaa inni tokko ilmoolee reettii sadii, inni tokko immoo wa'inii huubboo tokko baatanii xaadhii wa'inii huubboo tokko baatanii sittiin adeemu. Yommuu sitti dhufanii nagaa si gaafatanii buddeena lama siif hin kennu. Gaafatanii buddeena lama siif hin kennu. Atis
isaan harkaa hin fudhattaa kan jedhu ture. Inni sadaffaan immoo yommuu gara gaara tulluu Waaqayyootti gara Waaqayyootti ol baatu namoonni tokko raajii dubbachaa gara keetti dhufu atis immoo iddoo sanatti isaanii wajjin raajiin dubbattaa diddiiramtee akka nama kan biraa hin taata jedhee yommuu Waaqayyoo Saa'olitti immoo argina. Saa'oli yommuu gaara Waaqayyoo bira ga'u kutanni raajotaa raajii dubbachaa dhufanii gaafa isaan jedhan Saa'olis akkuma Waaqayyoo milikkita isaaf laate geeddaramee raajii dubbatee akka nama kan biraa ta'ee jechuudha. Kanaaf hafuurri Waaqayyoo humnaan siif hin dhufaa jedha lakkoofsa 6 irratti. Hafuurri Waaqayyoo humnaan siif hin dhufaa ati immoo hin geeddaramta geeddaramtee immoo akka nama kan biraan taataa. Yommuu hafuurri Waaqayyoo namaaf dhufu namni geeddarameetu akka nama kan biraa ta'aa jechuudha. Kanaaf sagalee kana keessatti hafuurri Waaqayyoo siif hin dhufa. Mata duree jedhu kan nuyi wajjin ilaalu. Hafuurri Waaqayyoo yommuu namaaf dhufu ni jalqabaa namni geeddarame akka nama kan biraa ta'a. Namni yommuu geeddaramu waan takkaa godhee hin beekne godha. Kutaa kana keessatti yoo ilaalle Saa'oli sababii hafuurri Waaqayyoo humnaaf isaan dhufeef hin geeddarame gaafa geeddaramu waan takkaa godhee hin beekne godhe jechuudha. Sababiin isaa Saa'oli kaleessa dheengadda baroota darbee takkaa raajii dubbatee hin beeku. Kutata raajotaatti dabalamee hin beeku. Amma garuu humni Waaqayyoo gaafa hafuuraan humnaan isaaf dhufu hafuura Waaqayyootiin geeddaramee waan takkaa godhee hin beekne godhee jechuudha. Kanaaf arras hafuurri Waaqayyoo gaafa namaaf dhufu namni waan takkaa godhee hin beekne godha jechuudha. Waan takkaa hojjetee hin beekne hojjeta jechuudha. Sababiin isaa yoo teessanii ilaaltanii sagalee Waaqayyoo keessatti macaafa Amoos boqonnaa 7 keessatti gaafa ilaaltanii waa'ee Amoosiin argitu. Amoosi raajichi hojiin isaa inni uumamaa inni abbaa isaa jalatti guddatee inni maatii isaa gidduutti beeku harbuu dhaabee horii horsiisu ture. Haa ta'uyyuu malee Waaqayyo gaaf tokko Amoos bira dhaqee Amoosiin lafanni horii horsiisu lafanni harbuu dhaabuu isa fudhatee saba Israa'elitti dhaqee raajii naaf raajjaan. Sababii kanaaf hafuurri Waaqayyo Amoosiif achitti waan dhufeef harbuu dhaabaa jiru sana dhiisee horii horsiisu sana dhiisee gara saba Israa'eliin dhaqee jechuudha. Gara saba Israa'eliin dhaqee saba Israa'elitti Waaqayyo isatti dubbate hundumaa itti himuu gaafa dhaqu lakkoofsa 14-17 gaafa ilaaltanii luba tokkotu jira. Lubi kun maqaan isaa Amaasiyaas jedhama. Amaasiyaas kun luba baay'ee beekamaadha bara sana keessatti. Kanaaf akka jedhe Amoosiin yaa nama Yihudaadhaa dhuftee kun gara Beetilitti ol ba'iitii achitti raajii buddeena nyaadhu jedhe. Gaafa inni akka jedhuun namni Waaqayyo Amoos isa geeddare humni Waaqayyo hafuura humni Waaqayyo humnaan isaaf dhufe hafuurri Waaqayyo humnaan isaaf dhufe Amaasiyaadhaan akka jedhani qottuudha. Sanyiin koo sanyii raajotaa miti. Haa ta'uyyuu malee Waaqayyotu horiin horsiisu biraa na fudhatee dhaqi saba kootti raajii dubbadhu jedhee na erge. Kanaaf Amoos gaafa hafuurri Waaqayyo humnaan isaa dhufe waan takkaa godhee hin beekne godhe jechuudha. Kanaaf gaafa hafuurri Waaqayyo namaaf dhufu namni waan takkaa godhee hin beekne godha jechuudha. Kana qofa miti. Macaafa seera boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaanee yoo dubbifne hojiin Musee yeroo hundumaayyuu horii tissuu ture. Haa ta'uyyuu malee Waaqayyo gaaf tokko gaafa inni gara lafa onaatti achi horii isaa baasu humnaan gara isaa dhaqee hafuurri Waaqayyo mul'atatti agarsiise. Ibiddi qoraattii irraa huxxii irraa hin boba'a garuu qoraattiin sun hin gubatu. Sabooddee Museen itti adeemee ilaalee gaafa itti adeemee ilaalu Waaqayyo kophee kee ofirraa baase. Gaafa Museen kophee isaa ofirraa baasu waan Museen gochuun irra jiraatu hundumaa godhe itti hime. Duraani Museen horii abbiyyuu isaatii Yeetiroottisa malee saba Israa'eliin nama arrabni isaa namatti dubbatee nama amansiisuu danda'u iyyuu ture. Garuu humni Waaqayyo gaafa isaaf dhufu ati gara mootii Fara'ooniin naxxaa achitti immoo dhaqxee mootii Fara'ooniin Waaqayyo saba koo gannaaf dhiisiin jedhee jettee timtaa'e. Waaqayyootu itti dubbate Museen. Sabooddee Museen maal godhaa gara mootii kanaa dhaqeetu itti dubbate jechuudha. Milikkita erga gaafate booddee. Yommuu hafuurri Waaqayyo humnaan namaa dhufu gaani namni isa kaleessa dheengadda gochaa ture dhiisee isa Waaqayyo godhi jedheen godha jechuudha. Kanaaf hafuurri Waaqayyo nuu dhufuutu irra jiraata. Hafuurri Waaqayyo gaafa nuu dhufu humna Waaqayyootiin geeddaramna. Hafuura Waaqayyootiin geeddaramna. Waan takkaa goone hin beekne goona jechuudha. Arras namoonni sagalee kana dhaga'aa jirtanii Waaqayyoon isin dhaggeeffachaa jirtan kun jireenya keessan geeddaree hafuura isaatiin isin guutee humna haaraa isin hidhachiisee humna isin geeddaruu danda'u akka qabu amanuutu gaariidha jechuudha. Kanaaf Waaqayyo hafuurri Waaqayyo yommuu humnaan namaaf dhufu inni jalqabaa maal godharee jireenyi namaa kun akka geeddaramu godha jechuudha.
akka namni geeddaramu akka namni diddiiramu godhaa jechuudha. Inni lammaffaani afurri waaqayyoo gaafa inni humnaan namaa dhufu agartuu namaatu bana. Agartuu namaatu bana. Namni agartuu gosa lamatu jira. Agartuu gosa lama jira. Inni jalqabaa agartuu uumamaati. Inni lammaffaan immoo agartuu afuuraa yookaan agartuu onnee. Namni kamiyyuu agartuun isa barbaachisa jechuudha. Agartuun afuuraas agartuun uumamaas hin barbaachisa jechuudha. Agartuun afuuraa ibsaa dhagnaateedha macaafni qulqulluun. Yoo Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa 22-23tti dubbifne iji ibsaa dhagnaati. Iji kee fayyaa guutuu yoo ta'e dhagni kee hundinuu ifaa hin ta'a. Ifni kee iji kee dhukkubsataa yoo ta'e garuu dhagni kee hundinuu dhukkubsataa hin ta'a. Egaa ibsaan sitti jiru dukkanaa erga ta'e dukkanichi ammam agudda ture jedha. Sababii kanaaf kun ija uumamaati jechuudha. Namni uumamaani ija qabaachuu ture jiraata. Namni yommuu jedhabu guutummaa dhagna isaatu dukkanaa ta'a. Yookiis immoo ija isaa duwwaatu hin taane guutummaa dhagna isaatu dukkanaa ta'a. Kanaaf namni qaroo hin qabne, namni ija hin qabne, ija uumamaa hin qabne qaroo dhabeessa jedhamaa jechuudha. Namni ija uumamaa hin qabne qaroo dhabeessa jedhamaa jechuudha. Namni qaroo dhabeessi kun immoo baay'ee miidhamaadha. Namni ija uumamaa hin qabne baay'ee miidhamaadha. Macaafa qulqulluu keessaa Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 46 aga 52tti yoo dubbifne Barximiyoosin argina. Barximiyoosi ija hin qabu. Ija uumamaa hin qabu. Kanaaf yeroo hundumaayyuu karaa bukkee taa'ee nama kadhata. Artu gara isaatti garuu gaaf tokko gaafa Yesuus Kiristoos Yerikoo dhaqee keessa darbu namni kun Barximiyoos kun gooftaa Yesuusitti iyye jechuudha. Maaliif gooftaa Yesuusitti iyyee ija uumamaa waan hin qabneef ija uumamaa sana akka waaqayyo isaaf deebisuufitu gara Yesuusitti iyye jechuudha. Namoonni baay'een callisa jechisiisu yaalanii garuu hin danda'an. Sababiin isaa maaliif wanti dhabe kun namicha dhabe kanatti dhaga'amu malee nama kan biraatti hin dhaga'amu jechuudha. Har'asi wanti nu hidhamne si'a baay'ee nutti dhaga'ama malee nama kan biraatti hin dhaga'amu. Nama kan biraatti qoosaa fakkaachuu danda'a. Yommuu inni karaa bukkee taa'u, yommuu inni saantima nama kadhatu, yommuu inni horii tokko horii lama nama kadhatu qoosaa fakkaachuu danda'a. Barximiyoosiin garuu baay'ee dhibeera. Lafa hiriyaa isaatii sanqiseera. Lafa humna isaatii sanqiseera. Waan gochuu barbaadu, waan gochuu danda'u hunduma isaa akka inni gochuu hin dandeenye godheera. Sababii kanaatiif guyyaa tokko Yesuus gaafa achirra darbee toppikii kadhannaa isaatii jijjiire jechuudha. Mata duree kadhannaa isaatii jijjiire. Kaleessa dheengadda horii kadhata. Kaleessa dheengadda saantima kadhata. Har'a garuu gaafa Yesuus Kiristoositti iyyuu Yesuus Kiristoos nama Naazreet namaari jedhee jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos waamee gaafa inni jedhu gara Yesuusiin dhaqee maal akkasiif godhu barbaadda Yesuus. Gaafa inni maal akkasiif godhu barbaadda jedhee gaafatu agartuu koo akkanaaf deebiftuun barbaada. Sababiin isaa isa tiriyaa biraan hambise, isa harka namaan akka jeelchise, isa karaa bukkee na teessise. Kanaaf agartuun koo uumamaa yoonaaf deebi'ee anis akka nama tokko ta'uu nan danda'a. Bakka riyaan koo ga'e ga'uu nan danda'a. Kanaaf agartuu uumamaa na barbaadannaan Yesuus Kiristoos akka amantii keetii siif haa ta'u jedhe. Sababii kanaaf agartuun uumamaa dhala namaatiif baay'ee barbaachisaadha. Har'a jireenya jiraannu keessatti kuni akka hanqinaatti yoo ilaalame, akka hanqina xiqqootti yoo ilaalamu malee nama baay'ee barbaachisaadha. Kana qofa miti. Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 1:12tti yoo ilaaltanis waa'ee namichaa ija isaa Yesuus Kiristoos banee sana arguu hin dandeessu jechuudha. Akkasuma gaani agartuu uumamaa qofatu hin taane, agartuu uumamaa qabaachuu qofatu hin taane, agartuu hafuuraa qabaachuun nama barbaachisaa jechuudha. Agartuu hafuuraa qabaachuun nama barbaachisa. Agartuun foonii kan inni hojjetu, kan inni godhu Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 3 irratti yoo ilaaltanii nama kan biraatti quba qaba. Nama kan biraatti quba qaba. Agartuun uumamaa mudaa nama kan biraa arga. Namatti quba qaba. Waa'ee ofii isaatii hin beeku. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedhaa? Ati maaliif huuba ija obboleessa kee keessa jirutti quba qabdaa? Utubaa ija kee keessa jiru hin argitu. Sababiin isaa maanni? Utubaa ija keessa kaa ija hafuuraan qabu namichi kun. Ija foonii qaba malee. Ija hafuuraa immoo maanni? Huuba utubaaf keessatti dhiisee huuba nama kan biraatti qaba. Mudaa nama kan biraa lakkaa. Mudaa nama kan biraasa. Mudaa kan nama kan biraa dubbata jechuudha. Kanaaf agartuun hafuura, agartuun uumamaa baay'ee barbaachisaa ta'e utuu jiru irra caalaa garuu kan namaaf barbaachisu agartuu hafuuraati. Agartuun hafuuraa agartuu uumamaa cinatti baay'ee barbaachisaadha. Dhala nama tokkootiif namni agartuu hafuuraa qaba jechuun nama mul'ata qabu jechuudha. Namni agartuu hafuuraa hin qabne nama mul'ata hin qabne, nama akka horiitti jiraatu, nama akka sa'aatti jiraatu, nama karoora hin qabne, nama karoora hin qabne, akeeka hin qabne, nama sagantaa hin qabne, nama fuula isaa dura fageessee
hilaaluun dandeenye jechuun namni agartuu hafuuraa hin qabne. Kanaaf akkuma agartuun uumamaa dhala namaa barbaachisu dhala namaa ammas dabalee agartuun hafuuraa hin barbaachisa jechuudha. Kanaaf agartuun uumamaa akkuma isinitti hime agartuu mudaa namaa lakkaa'u yoo ta'e agartuun hafuuraa garuu agartuu banamaa. Agartuu mudaa namaa lakkaa'u qofatu hin taane agartuu kallattii namatti agarsiisu waan namni godhu nama hubachiisu agartuu mul'ata namaaf laatu agartuu banamaadha jechuudha. Inni kan biraan agartuun hafuuraa agartuu ulfina Waaqayyoo arguudha. Agartuun ulfina Waaqayyoo arguudhaaf ulfina Waaqayyoo arguu kan nuyi dandeenyu yoo agartuu hafuuraa qabaanne. Agartuu hafuuraa hin qabnu taanaan akkuma uumama kan biraan laallutti Waaqayyoon ilaaluu dandeenya. Beekumsa jiraatu, dandeettiin jiraatu, jabinna jiraatu garuu agartuun hafuuraa nama tokkoof baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Agartuun hafuuraa inni kan biraan Waaqayyo qulqulluu ta'uusaa namni immoo cubbamaa ta'uusaa namatti agarsiisa. Yeroo hundumaa Waaqayyo qulqulluu dhalee namatti hima yookiin immoo Waaqayyo isa qulqulluu arga. Yeroo hundumaa Kiristoos isa fannoo irratti ol ba'ee qaraani'oo irratti qullaa isaa rarra'e kana arga. Agartuun kana qofatu hin taane ofii isaa immoo cubbamaa akka ta'e cubbuu isaa kanatti qulqullaa'uuf immoo fannoo Yesuus Kiristoos irratti ol ba'ee dhiiga isaa dhangalaase jalatti yoo namni dhaqe akka inni qulqullaa'u akka inni fayyu cubbamaa ta'uusaas namatti mul'isa. Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 1 amma 6tti yoo ilaalle bara Uziyaan du'e ulfinni Waaqayyoo mana qulqullummaa keessa guute jedhamee caafamee jira. Haa ta'u iyyuu malee waan isin dhibu keessaa gaafa sanaa namni Waaqayyoo Isaayyaas mul'ata Waaqayyoo arge. Mul'ata Waaqayyoo argeetu maal jedhe nan bade anaaf wayyoo ana nama cubbamaa nama arrabisaa cubbamaa nama saba cubbamaa keessa Waaqayyoon hin arge gaafa inni jedhu Waaqayyo immoo waan akka gimii biddaan raba isaatti buusee cubbuun keessii dhiifameera. Isa booddee agartuun isaa gaafa baname cubbuu isaa dhiifameef agartuun isaa gaafa baname Waaqayyoon arge agartuun isaa gaafa baname waan gara fuula duraatti ta'u tokko lamaa Waaqayyo yommuu inni Isaayyaasitti himu argina jechuudha. Kanaaf agartuun akka Waaqayyo namaa wajjin jiru nama hubachiisa agartuun hafuuraa. Agartuun hafuuraa akka Waaqayyo namaa wajjin jiru nama hubachiisa. Seera lakkoofsaa boqonnaa 13 lakkoofsa 30 irratti gaafa arginu waa'ee jara tokko ilaala. Jarri kuni warra Museen nama 10 gosoota Israa'el keessaa tokko funaanee dhaqaatii biyya Kana'aaniin laala daawwadhaa deebi'aa jedhee erge. Namoonni kun gaafa isaan dhaqanii biyyi sun dhuguma biyya gaariidha biyya bareedaadha. Haa ta'u iyyuu malee namoonni 10 ija uumamaa malee ija hafuuraa hin qaban. Gaafa ija hafuuraatiin Kana'aaniin laalan biyyi sun biyya gaarii biyya bareedaa rumaanii biyya sanaa fidanii agarsiisaniiru. Haa ta'u iyyuu malee garuu akka jiran namoonni biyya sana keessa jiran namoonni ilmaan anaaqi baay'ee dhedheeroodha. Nu isaan biratti iyyuu quruphisa hin fakkaannu. Sababiin isaa maanni ija uumamaa malee ija hafuuraa hin qaban. Ija hafuuraa nama xinneesse namatti mul'isa. Namaa gan nama godhe namatti mul'isa. Sababii kanaatiif namni Waaqayyoo Kaalebi garuu ija Waaqayyootiin argee jechuudha. Namni Waaqayyoo Kaalebi ija hafuuraatiin argee akka jedhe. Dhuguma akka jarri kun jedhan biyyi sun gaariidha. Biyyi sun bareedaadha. Biyyi sun kan namatti tolu. Haa ta'u iyyuu malee garuu warri anaaqis akkuma jedhame dhedheeroodha. Humni isaanii gurguddaadha. Haa ta'u iyyuu malee garuu nu wajjiniin Waaqayyootu jira. Nu isaanirraa garuu ulfinni sokkeera gaaddidduun sokkeera isaaniin akka buddeenaatti alanfanna biyyicha innaan ladhee kan dubbate Kaaleb ilma Yuufunee jechuudha. Kanaaf agartuu hafuuraatiin agartuun hafuuraa wanta agartuun foonii guddisee namatti mul'isu xinneessee namatti agarsiisa jechuudha. Kaaleb ija hafuuraatiin xinneessee arge waan iji uumamaa guddisee arge jechuudha. Kanaaf agartuun hafuuraa baay'ee barbaachisaa akka ta'e sagalee kana keessatti arguu dandeenya. Kana qofa miti. Macaafa Iyyaasuu boqonnaa 14 lakkoofsa 6-12 yoo ilaalle namni Waaqayyoodhaa Iyyaasuun gaafa mandaraa iruu Kaaleb gaafa dhufee akka jedhe mandaraa Keebroon akkan dhaaluu fi Waaqayyo karaa Musee garbicha Waaqayyo natti dubbateera karaa kee immoo dhabuun qabu waan ta'eef kanaaf iyyuu isa nan dhaala. Ani yeroo sana nama waggaa 45 ture har'a immoo nama waggaa 85 ammayyuu cimaa lolatti gadi ba'uutti ol galuutti cimaadha. Sababiin isaa maanni namni hafuuraa dadhabaasaatu jabaataa ta'a jechuudha. Kanaaf ija hafuuraa agartuu hafuuraa qabaachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e sagalee kana keessatti arguu dandeenya. Sagalee kana keessatti namni Waaqayyoo Kaaleb akkuma jedhe biyya Kebrooniin namoota achi keessa jiran qomoo saba achi keessa jiran rukutee ofiisaa biyya sana qabate jechuudha. Akkuma Waaqayyootti dubbate Waaqayyo biyya sana sadhaachise. Kanaaf agartuun inni kan hafuuraadhaa banamaan
wanta gara fuulduraa ta'u namatti agarsiisa hin danda'amu waan jedhu namatti agarsiisa waaqayyo waaqarraan waa gargaara kanaaf agartuu hafuuraa qabaannee hin danda'ama jennee jireenya keenya abdii kutannaa malee gara fuulduraa tarkaanfachuu akka dandeenyu waaqayyo nu gargaara sagalee dhageenye kana sagalee nutti dubbate kana waaqayyo nuuf eebbisu sagalee kana akka waaqayyo nuuf eebbisuuf daqiiqaa gabaabaadhaaf waaqayyo walii wajjin kadhanna yaa waaqayyo abbaa gooftaa bara hundumaa jiraattu waa'ee sagalee keef waa'ee dubbii keef si galateeffanna maqaa gooftaa Yesuusiin galanni guddaan ulfinni guddaan siif haa ta'u amma immoo sagalee kee kanaan yaa waaqayyo seenaan keenya akka geeddaramu ija uumamaa biratti ija hafuuraa qabaachuu akka dandeenyu waan hin danda'amu beekumsaan dandeettiidhaan jedhamu ija hafuuraa banamaa qabaannee waaqayyoof hin danda'ama jennee fuulduratti deemuu akka dandeenyu waaqarraa nu gargaara bara keenya hundumaatti nu wajjin ta'e maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin ameen.